Oduu ammee Waraanni Somaliyaa eegamaa ture jalqabuun nagahame mootummaa Somaliyaa fi naannoon Jubaland ganama har'aa waraana walirratti banuun nagahameera. Muddamni kun kan mudate waqtii muummichi ministeera Itiyoophaa fi pirezidaantii Somaliyaa Hassan Sheikh Mohamud Ankaratti wal arganii mari'achuuf jedhamaa jirutti dhagahame. Waraana Somaliyaa fi humnoota Jubaland kan mootummaa federaalaa Somaliyaa waliin hariiroo adda kutuu labsan gidduu lolli taasifamuu qaamoleen lamaan ibsaniiru. Walitti bu'iinsi kun muddama guyyootaaf ture booda roobii ganamaa irraa mudate. Dhimma kana ilaalchisee ministeerri ittisaa Somaliyaa fi bulchiinsi naannoo Jubaland walimachuun ibsa baasaniiru. Ministeerri ittisaa Somaliyaa ibsa baaseen raas kaamboonii keessatti haleellaa humnoota Jubaland irratti raawwatame ofirraa qolachuu ibse. Bulchiinsi naannoo Jubalandis gama isaaniin humnoonni waraanaa mootummaa bakkeewwan humnoonni Jubaland to'atan irratti haleellaa raawwachuu ibse. Akka maddeen jedhanitti lolli guddaan waraana Somaliyaa fi humnoota bulchiinsa naannoo Jubaland gidduutti taasifamaa jira jedhame. Osoo qaamoleen lamaan walitti hin bu'in dura torbanoota walimachaa turani. Jubaland dhimma adeemsa filannoon wal qabate mootummaa federaalaa Somaliyaa waliin raakkoo keessa seente. Mootummaa federaalaa Somaliyaa adeemsa filannoo dur ture jijjiiruuf murteessuun isa aangawoonni Jubaland garuu hin fudhanne ture. Osoo kanaan jiru Jubaland filannoo adeemsifte Ahmad Madobe irra deebiin erga filatamanii booda muddamni ittuma hammaate. Bulchiinsi pirezidaantii Somaliyaa Ahmad Madobe biyya ganuun shakke ajaja hidhaa irratti baase. Eegasii manni murtii Jubalandis pirezidaantii Somaliyaa irratti ajaja hidhaa dabarse. Mootummaa Somaliyaa murtee Jubaland seeraan ala jechuun loltoota isaanii gara raas kaamboonitti bobbaasee ture. Loltoonni Itoophiyaas gara seenaa jiru jechuun himachaa tureera. Humnoonni Jubaland immoo humnoota isaanii gara bakkichaa erguun wal dura dhaabbannaa itti hammeessanii. Boodarra bulchiinsi Jubaland mootummaa Somaliyaa heera mootummaa cabsuun akkasumas tokkummaa uummatichaa jeeqaa jira jechuun hariiroo waliin qabu adda kutuu beeksise. Ministeerri ittisaa Somaliyaa humnoonni Jubaland ajaja Ahmad Madobeetiin waraana biyyattiitiif milishoota naannichaa irratti haleellaa raawwataniiru jechuun himate. Madobeen pirezidaantii Jubaland marsaa sadaffaaf filatamanidha. Haleellaa kanaaf humnoonni Jubaland Al-Shabaab waliin tumsuun waraana irratti taasisanii jiru jechuun ministeerri ittisaa Somaliyaa ibsa baaseen beeksiseera. Deeggarsa Al-Shabaab malee humnoonni Jubaland kaampii waraanaa Somaliyaa akka hin geenyes ibseera. Kun yakka cimaa biyyattii balaarra kan buusuu fi birmadummaa Somaliyaa kan ganu ta'uun ibsi ba'ee ni mul'isa. Gocha kanaan kan hirmaate hundum tarkaanfii seeraa cimaatu isa eeggata jechuunis akeekkachiisaniiru.